Yoomuttin yaadadhu garaa koo na rasa yaa Yesuus hojiin kee na duraan kaatu fuuldura koo jira hojiin abbummaa kee bara koo hundumaa nan ajaa'ibsifadha anu jaalala kee utuma rarfatiin ofii kee naaf laatte hundaanaaf ta'uu kee. Iddoo olii jedhaarraa naaf jettee gadi buutee ulfina kee dhiiftee dhoksa jaalala kee anatti mul'isuuf hundumaa obsitee aboo qabdu turtee uummattuun lakkoofne kan koo caalchifteetta. Attamiin callisu gaarummaan kee gooftaa narratti baay'ata. Yoomuttin yaadadhu garaa koo na rasa yaa Yesuus hojiin kee na duraan kaatu fuuldura koo jira hojiin abbummaa kee. bara koo hundumaa nan ajaa'ibsifadha anu jaalala kee utuma rarfatiin ofii kee naaf laatte hundaanaaf ta'uu kee. Attamani dagaadha hojjetii hojjettee dhiphina Golgoota aangoo du'a diigdee raawwattee hanbisuuf du'a ilmaan namootaa. Ga'een kun nageenyaan anis kunoo dhaphee fuula kee weeddisaa. Isan saafaramne olma jaalala keef ani maalan deebisaa. Yoomuttin yaadadhu garaa koo na rasa yaa Yesuus hojiin kee na duraan kaatu fuuldura koo jira hojiin abbummaa kee. bara koo hundumaa nan ajaa'ibsifadha anu jaalala kee utuma rarfatiin ofii kee naaf laatte hundaanaaf ta'uu kee. Saafaramu hilmaadaalamu biraan ga'amu hojiin kee sammuudhaan olii
jecha garasi himameen dhumuu waa'een kee utuun qusatiin ofii saadhisee namaaf lubbusaa kan laatu anoo nagalee jaalala dhugaa akka Yesus kan jaallatu jaalalli si dirqisiise gooftaa koo gadi jettee hundumaa baatte qooda koo wanta tinaaf hin ta'in maaltu jira Saafannoo keetiin annaapera Yesus du'aa keen du'aa ooleera